silaa carraan keenyi gaafuma manaa baanu abaarameetu nu baasa ta'ii yaadonnu akkatti manaa nu baasu walii masaa hin beeknu. Amma mucaan kun nan dalagadhaa ofan jijjiiraa maatii koon jijjiiraa ofirra darbee maatii korra darbee nama sakaaniif garacha nan ta'a jettee ofamasite kan isheen biyyaa baate jechuudha. Garuu akka ishee yaadde osoo hin taane akka ofii yaadetti immoo biyya lafaa ishee oofee jechuudha. Egaa hireedha. Hiree rabbi namaa kenne immoo maal godhu? Hagadaadha ciniinanii keessa namaan beekanii kaameraa taa'anii kaameraa keessa taa'anii waan garaan namaa sun qabu adda baasanii hin beekanii. Akkuma rabbi na godheen ta'aama murteeffanneen manaa baana gaafa baanuu jechuudha. Nagaan mun irraanfanne nagaan isiniif haa ta'u akkuma jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo fayyaa kooti rabbi galannaa ga'u nagaa qabna inni himanna kaa osoo lammiin keenya nu biraa akkasitti cagadamu akka boqqolloo nama cagaduutti jechuudha. Yaa maal goona nagaa maqabna inni himanna waan ta'eef sidas waan goonu waan hin qabneefidha. Lafa isin jirtanitti immoo nagaan isiniif haa ta'u yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oromoon kun gaafa dhalannoo abaarsa qabna ta'ii ani akkaataa masaatu naa galuu didee jechuudha. Maaliif yoo jettanii manaa baanaa hin guddannannee qajeellaa gadi qummaa doofna akka nama baala bakkanniisaa yookiin immoo mataa qilxuu namni kana lamaan wallaaliin jiru. Amma mataa qilxuu sammuu sarqimet godhanii yoo cabsan asumaa gadee qo'ama jechuudha. Mimmaansa asii gadeerra yaa'a. Nutillee akka qilxuu kanaa ta'aa jirra. Maaliif akka carraan Oromoo akkas ta'e immoo baay'ee na gaddisiisa. Dhugaa rabbii dhugaa dubbachuu fi biyya Suudii keessatti lammiin biraa miidhamaa hin jiru. Lammiin miidhamaa jiru lammii Itoophiyaa. Lammiidhaan Itoophiyaatanii Oromoo baay'inaan isaantu irra miidhamaa jira jechuudha. Kuni maali? Tokkoffaa daldaalaan achi jiru seeraan osoo nama gargaaree bareedaa ture. Daldaalaa garaa malee daldaalaa oromummaaf dhiigummaaf yaadu immoo hin qabnu. Silaa gaafa rakkanne jedhanii itti bilbilatan otoo bakka isaan bilbilatan sanatti fiiganii qaqqabanii hamma kana balaan nurraan ga'u. Hamma kana akka harreetti hin cagadamnu. Hamma kana ilkaan nurraan daakan turan. Garuu Oromoo mataane Oromoo keessa nama Oromoof dhiigu dhabuu keenyadha. Mana namaatti akkas kan nu dararu jechuudha. Amma mucaa kana manatti gashaniitti cufaniitu baay'ee ishee reebaa turan. Erga reebanii mammadeessanii waan dhaqnashii waan ilkaanshii waan fuulashii ilkaanshii famarraa caccabsaniiru dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisti. Kuni maaligaa nan jiraadhaa ofiifan ta'a hajjattee manaa baate gaafa baate garuu akka ishee yaaddee baatee hin taaneef jireenya akka ofii yaadetti ishee oofe jechuudha. Gaafa kana manni ishee gahee mana sirrii hin taanedha yookiin immoo mana warra garaa jabaatan warra nama ajjeesan jechuudha. Erga achi geessee akka yaadde isheef ta'uu dide wanna ishee yaaddee manaa baate sun akka isheef akka yaaddee manaa baate waan ta'uuf didee fi bakka hamma gaafa guyyaan koo ga'utti yoo rabbiin duuta naan jedhee nan du'aa. Induutu yoo naan jedhe immoo reebbichama kana keessaa naman ta'a jedheen of amansiisee jirti. Har'a garuu kun akkasitti waan qaama ishii madaa'e waan ilkaan ishii irraa cabsanii bakka dhaqni ishii iddumti fayyaa jedhamu hin jiru jechuudha. Kuni maali? Ayizoo dhabuudha. Eessa jirtaa dhabuudha. Silaa yeroo kanatti osoo hin baasiin lafa shan jirtu fiiganii qaqqabanii jiraatanii mucaan kun hamma kana reebamtu turte. Mucaan kun hamma kana madooftee fuula ishiittis gonaaddisa keessa ishiittis gonaaddisa hin baatu turte. Maal dhabuudha? Wal dirmachuu dhabuu walii nahuu dhabuudhaan kan ka'e mucaan kun hamma kana miidhamte biyya Suudii keessatti jechuudha. Har'a hoo achi jirta maalirra jirta baay'ee reebamteetta keessi kee eelaa godhate moo fayyaa qaba dalagachuu dandeessa moo dalagachuu hin dandeessu namni jedhee ishee gaafate jira abadan hin jiru. Maaliif hundumtuu ka garaa garaa isaa fiiga malee namni bakka ofii hanyaatee dhugee hojii isaa dalagatee rafee ka'uu kan inni beeku. Maalan ta'a bor nagaan dhabaa maalan ta'a bortu maaltu na mudata jedhee borii isaaf kadhachii yaanni baay'eetu jira jechuudha. Mucaan kun umarratti gaafa waan gootu dhabdu reebbicha isaanii sanarraa haftee falafalattu gaafa dhabdu mudhii ishee hidhattee
mana jijjiirratte akka nama fayyaatti hojii hojjechuu eegalte. Maal gootire? Nama ayizoo isheetiin jedhu waan hin qabneef osuma ishee dhukkubuu akka nama fayyaatti dalagachuu eegalte jechuudha. Kunoo maal osoo lammii ayizoo nuun jedhu qabaanne biiroo karaa irraan dhufne biiroon sun maal rakkattan maal dhabdan gaariidha moo manni sun gaarii miti sinii ta'ee moo sinii hin taane jedhanii osoo gaafatanii jiraatanii miidhaan amma kanaa Oromoo irra hin gahu dhugaa dubbachuuf. Otoo zeegaa biyya biraatii yoo nafa laffalanii iddoo isaan rakkatanii wal baasaniiru. Mi'a amma Filiiphiinii kana laalaa rakkadha jettee himannaan ammuma ishee qaqqabu biiroon ishee ila ammatti amma keenya hoo amma miti ji'a lamattuun argannu. Maaliif yaaduu sammuu irratti wal caalu gara jabummaa irratti wal caalu jechuudha. Garuu Oromoon maal bakka dhiqannee keessaan banuu silas waan goonuu dhabne waan jennuu dhabne jechuudha. Gin fayyaa manaa bahanii akkasitti fuulli namaa dirmimmaayee ilkaan caccabee bakka yaani baay'ee natti dhaga'amina dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na sodaachise. Osoo ana ta'eeoo akkaman ta'a laati. Osoo ana ta'eeoo maaliin godha laati. Osoo ana ta'eeoo nan jiraadha moo nan du'aa laati. Amma hoo jiraafis jiraa miti du'aafis du'aa miti eelaa baattee ittiin rakkatte jechuudha. Eelaa eenyu nama hin beekne waaqa malee. Dhugaa ishee waaqni hin gatiin. Kana bichituun jedhan dhugaa ishee dhugaan hin citti malee hin qallattuudhaan. Waaqayyo dhugaa ishee hin gatiin dhugaa ishee ifattaa baasu. Dhugaa nama immoo kan baasu waaqayyoodha. Ni turti malee ni bulti malee dhugaa ishee immoo waaqni baasuu danda'a. Kun akkasitti lakka isheen irratti ilaala xiqqoote mudhii ishee irratti dhugaa rabbi jiru biyya ormaa. Jiruun biyya ormaa baay'ee garaa nutti jaba.